Hordoftoota chaanaalii Lalii YouTube nagaa Faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo jiran siniin jedha. Har'a akkaataa imeelii haala salphaadhaan itti banatan wajjiniin ilaalla. Gaaffii namoota hedduu ture jechuudha. Namoonni na gaafatanis baay'ee waan ta'aniif wanta kanarratti hojjechuu dirqameenu jechuudha. Dirqama immoo viidiyoo hojjettanii nama kanaaf ergitan malee al tokko tokko dafee namaa dhufuu dhiisuu danda'a waan ta'eef imeelii ofii keenya paaswoordii isaa beeknee itti fayyadamnu faayila keenya nuuf qabuu danda'u wajjin banna ana wajjiniin tura kallattumaan hamma gara imeelii deemnaa jechuudha. Imeelii keessa eeggasii inni booddee karaa siitiin seenuu dandeessu. Ani garuu kallattii karoomaa imeeliitiin seena jechuudha. Imeelii faayila irraa qabnu kana gadi xunna jechuudha. Sana booddee asii Had another account kan jedhu gajjallaa kana jira mallattoo ida'uutiin jechuudha. Kunuu as jira jechuudha. Had another account kan jedhu kana gadi caannaa jechuudha. Erga isa gadi caannee booddee Google iddoo jedhu kana ni tuqna. Egaa bakka Google jedhu tuqnee booddee asirratti paaswoordii bilbila keenya ittiin cufannee jirru yookaan iskiriinii paaswoordii iskiriinii bilbila keenya ittiin cufannee jirru asirratti gashina lakkoofsaan ta'uu danda'a paartanamiidhaan cufachuu dandeessu akkasuma ashaaraa harkaatiin illee cufachuu dandeessu. Ani lakkoofsaan waan ta'eedhaaf ittiin naqadhaa jechuudha. Sana booddee next goona. Haala kanaan barbaadaa jira jechuudha. Sana booddee asirratti lakkoofsa yookaan imeelii nuun jedha jechuudha. Asirratti kan asirratti imeelii fi foon nambarii kan gashuu qabnu bilbila biraadhaa imeelii keenya gara bilbila biraatti yoo dabarsuu dandeenye asirratti imeelii bilbila biraarratti qayyaruu dandeenya guuna waan ta'eedhaaf ani amma kireet akkaawuntii kan jettu kana tuqeen iyyuu imeelii akkamii banachuu akkan barbaadu gadiin tuqaa jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti dhiifama. Asirratti hordoftoota kiyyaa tokkoffaa irratti imeela mataa keetii barbaaddaa nuun jedha. Lammaffaa isaa irratti immoo imeela hojii barbaaddaa nuun jedha waan ta'eef nu kan mataa keenya kan dhuunfaa barbaanne waan ta'eef isa tokkoffaa irraa foormaay personaal as kan jedhu kana filannaa jechuudha. Ani kan dhuunfaan barbaade waan ta'eef asirratti maqaa keenya nu gaafata. Maqaa keenya tokkoffaa kanarratti maqaa keenya guunnaa. Lammaffaa kanarratti immoo maqaa abbaa keenya guunnaa. Firistineemii fi lastineemii guunnaa jechuudha. Gabaabumatti ani isinitti agarsiisuu waan ta'eedhaaf imeelii banuudhaaf hin barbaanne dirqama immoo viidiyoo hojjedhee agarsiisuun qaba waan ta'eedhaaf asirratti maqaa koo maquma tokkoon qaba jechuudha. Kibbee tokkoffaa irratti guuteera. Kibbee jedheen guute. Akkanatti guuteera. Egaa akkanatti guunnee booddee kibbee guddataa jedheen guute maqaa abbaa kanadha. Maqaan koo kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf sana booddee next goone gara sattaanutti darbinaa jechuudha. Next godheera jechuudha. Asirratti sirriitti ilaaluu qabdu hordoftoota kee asirratti happy birthday keenya sirriitti guyyaa dhalootaa kan jedhamu sirriitti sirreeffachuu qabna. Gaafan siniin jedhu dirqama guyyaa dhaloota keessanii barbaadanii asirra keessoo osoo hin taane bara kanadha kan nu sirreessuu qabna. Waggaa 18 olii ta'uu qaba jechuudha faayila keenya. Boriitu wanta tokko irratti hojjennee fayyadamuu fi umurii daa'imaarra yoo nu jalaa bu'e waggaa 18 gadi yoo ta'e faayidaadhaan ala ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu bara 19 hanga 2000 fi 2000 amma bara 2000 olitti guutuu dandeenya soori. Kanaafiyyuu an asirratti ji'a calliseedhuma tokkuma keessu guyyaallee akkasuma guyyuma tokko keessu jechuudha. Sana booddee bara immoo asirratti amma fakkeenyaafani 1999 jedheeraa jechuudha. Sana booddee gara sattaanutti darbina ifama. Qafoon waan waraabaa jiruu fi bara 1999 olii bara 2000 isa kanaa achi kanaa olii guutuu dandeessu akka umurii 18 jalaa hin taane asirratti immoo dhiira moo shamara kan nuun jedhudha. Isheenuma kana qastii fuuldura jirtu kana gaxxuxxanii dhiira yoo taatan meel kan jedhu
Shamara yoo taatin immoo faamilii kan jedhu kana hin filannaa jechuudha. Amma isa tokkoffaarraa kan shamaraan filadhaa jechuudha. Sana booddee guutanneerraa neekistiin gajjallaa kana jirti gara sattaanutti darbinaa jechuudha. Asirratti maqaan nu sila maqaan imeelii kanaan banee nu gaafata. Kibbee guddataa moo guddataa kibbee kan jedhu filattanaan jedha. Isa tokkoffaarraa kibbee guddataa kan jedhu kana filadhanii jechuudha. Kana hundaa keessaa filachuu hin danda'ama garuu an tokkoffaa kana filadha. Kana booddee gajjallaa kana next goona. Asirratti kan isin sirriitti qabuu fi sirriitti eeguu qabdan hordoftoota kiyya asirratti jechuudha. Paaspoortii mataa keessanii ofii keessanii beektanu asirratti guuttachuu qabdu. Lakkoofsaa fi mallattoolee garaagaraa akkasuma qubee waliin maxxanii dijiitii 9 ol kan qabu guuttachuu qabdu jechuudha. Ani isinitti agarsiisuudhaaf waan ta'eef ishee kana ibsuun qabu. Ishee kana isinittiin agarsiisa waan ta'eedhaaf kan agarsiisaa yoon hojjedhe yoon bane rakkoon qabu garuu isin paaspoortii imeelii keessanii eeggattanii banuu qabdu jechuudha. Ani isinitti agarsiisuun malee imeeliin fayyadamu miti jechuudha. Isinitti agarsiisuun immoo dirqama wanta ta'eef mul'isuun qabaa jechuudha. An amma fakkeenyaaf itti naqeen deebi'a. Fakkeenyaaf haala kanaan waliin maxxanii haala kanaan qubee akkasiitiin waliin maxxanii itti naquu ni dandeessu jechuudha. Ashii hordoftoota kiyya haala kana fakkaatuun itti naqxu isinitti agarsiiseen ture. Haala kana fakkaatuun paaspoortii keessan akkasittiin maxxanii itti naqxu. Sana booddee paaspoortii isinii fudhata. Sana booddee iskiriin shuutii gootanii kaa'achuu qabdu. Iskiriin shuutii gootanii kaastanii kaa'achuu qabdu jechuudha. Paaspoortii kana utuu irra hin darbiin iskiriin shuutii gootanii suura isaa keeyattanii paaspoortii isaa qabattu jechuudha. Sana booddee erga qabattanii booddee ishee kana shoo paaspoortii kan jettu kana hin tuttu. Sana booddee tuqaa tuqaatti deebistu. Sana booddee gajjallaa kana neekist gootu jechuudha. Sana booddee amma gabaabumaan imeelii bannee jirra jechuudha. Ammas neekistiin gajjallaa kana jirti waan ta'eef ammas neekist goone gara duraatti darbina. Sana booddee amma xumurreerra banamee imeelii banee xumurreera. Amma xumurreerra seerota keenya hin fudhattaa kan jedhudha kuni barreeffamni kun hundi dubbisuu dandeessu. Eeyyee seerota keessan hin fudhanna kan jedhuuf immoo ayyaa agirii kan jettu kana gajjallaa kan jirtu kana si'a tokko gadi xurnaa jechuudha. Barbaadaa jira waan ta'eef eeggachuu qabna. Paaspoortii kana sirriitti qabadhaa. Paaspoortii kana sirriitti qabadhaa. Amma imeeliin banamee jira jechuudha. Haala kanaan barbaadaa jira. Sana booddee ol deebinee asirratti imeelii sana qayyareen ilaalaa jechuudha. Kunoo gara gajjallaa kanatti kibbeen banamee jira. Kunoo imeeliin amma bane kunooti jechuudha. Haala kanaan kunoo haala kanaan haala salphaadhaan banameera. Imeelii paaspoortii isaa beennu banannee jirra. Asirratti piroofaayilii gashachuu dandeessu. Ani isinitti agarsiisuuf hin bane waan ta'eedhaaf homaa rakkoo hin qabu. Inni hordoftoota kiyya haala salphaadhaan imeeliin akka kanaan banama. Gaaffiin tokko waan na gaafatamee fi kana hojjechuu irratti dirqame jechuudha. Paaspoortii isaa immoo sirriitti eeggachuu qabdu. Iskiriin shuutii godhadhaa akka hin daganneen isiniin jedha. Inna viidiyoon koo irraa gabaabumatti kana fakkaata. Hordoftoota kiyya amma yoonaatti warri na waliin turtan hundumti keessan galatooma. Chaanaalii kiyya sabiskiraayib, sheer, laayik naaf godhaan isiniin jedha. Turtii gaarii waaqayyo isin faana ta'u. Baay'ee.